Garuu Oromoodhaaf waan takkan dhaamuu barbaada. Amma mirqaana baay'ee jira. Garuu yoo dura ofii ta'iti hambaa ta'e. Dura ofii ta'e. Mana kee yoon jabeessin, mana kee yoon qulqulleessin, humna mana keetii yoon to'atin, konsolideetii yoon godhin, Itoophiyaafis hin taatu, naannoofis hin taatu. Mana kee yoo to'atte, sabni keessi wajjin yoo jiraate, dantaa saba keetii yoo dursite, humna cimaa yoo taate, gariin jaalatee sitti makama. Gariin abdatee sitti makama. Kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanne sitti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan, saba kee kabajuu baannan, saba kee dhagahuu baannan, hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan, ala qofee yoo kan laaltu taate, arra yoo harka sii dhayanii, boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira, waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse, Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baase, naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kana Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroof maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Ka itti aanu qabsoo tanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya dagannee uummata keenya dagannee karaa irra dhufu irraanfannee qeerroo keenya irraanfannee orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jiran kana wal yaadachuun barbaachisaa natti fakkaata.